Kun innus affect nu godha. San caalaa garuu kan nu gaddisiisu waan nu sodaachisu waan nu shakkisiisudha. Fuuldura nu sodaachisa. Akka duratti bokkisuu kan inni dhiiseefillee because I am terrified of the future. Kanaaf lubiyoonni jee wanni inni ilaale waan dhugaati garuu we shall overcome. Ka waggaa meeqa dura 2013 fakkaata biyya dhufne isin bira gaafa Oromoo Fars jennee dhaabne ummaan tiyya dhuftee turte as. Gaafsan isiniif dooneet na goote hangammaa nan fudhanne. It's I have a lot of memories. Oromo Centerit bakka adda addatti waa baay'ee yaala turre. Waggaa lamaan irraa immoo waggaan dhufe yaala ture hin beeytanii. Yeroo san Pastor faa mana nuu bananii. I know still there. I hope situation ni jiru garasitti nun geessu. Mana nuu kennu qofa osoo hin ta'in solidaaritiin isin gaafsan akka Oromootti waliin agarsiiftan meeseejii cimaa dabarse. Kanaaf hedduu galatoomaa sanii asis qabsoo godhaa turtanitti hedduu galatoomaa. Akkuma isin jee saanis deemaa waan jiruuf haasaan godhu obbo Bakkalaan ibsa kennan booda marii irratti yeroo fudhannee deemuu wayyaa. Dhaggaan hawaasa irra deemu kana I grew up here isin jalatti guddadhe manguddoota qabsoo keessa turan kan hoggaan argu yeroon dadhabeellee akka irraa kanatti yeroon baay'ee dadhabee jeellee hamila kiyya ol deebi'a. Obbo Ibsaa, Obbo Jailu, Abbaa Kallachaa, so many of you. Two things keep me going, you know. The elders, the veterans, and the children. Manguddoota yoon argu bakka irraa dhufne yaadadha. Bakka irraa kaane. You know, generation in Kenya, we take a lot of stuff for granted. Huh? Zamana Obbo Ibsaa faasan, zamana Obbo Jailu faasanii. Waan turerraa kaanee waggaa laallu baay'ee deemne. Kanaaf waaqas qabsaa'ota keenyas manguddoota keenyas galateeffachuun barbaachisaadha. Bakka jirre irraa kaaneet bakka wanni Oromoo jedhamu hin jiru jedhame irraa kaaneet jirra bakka jennu irra geenye jechuudha. Through sacrifice. Tokko sana lammaffaa ijoollee waccuutan ammoo nan jaaladha. Ka qabsoofnu waadaa abboota keenyaa gumaata abbaata keenya bakka hanga'uu qofa osoo hin ta'in ijoollee tanaafi ani taa'ee bilisummaa guutuu uummata Oromoo nan arga jedhee nawwu saniifis hin qabsaa'u. I am not fighting to enjoy the fruit of my struggle. I do it for my son, for Oromo. Society mataa isa gadi hin qabachiifne. Society isa nadamsine. Society fi sirna Oromoo fi jaallansaa hiriyoota isaa tiif taatu tanaa taatu miti kana nuumuu qabsaa'u. Ibsaan faanii Jailuun faanii yeroo qabsaa'an rabbitu asiisin isaan ga'e malee jaallan isaanii hedduun kan biraa wareegamanii Oromiyaa isaanii taatu fi miti Oromiyaa nuuf taatu fi Oromiyaa nuuf taatullee ta'uu baattu Oromiyaa isaan dhaalan irratti irra wayyaa nu dhaalchisanii jiran. Nummoo Oromiyaa nurra wayyaa biyya nurra wayyaa hawaasa nurra wayyaa jaaruudhaaf carraa'ina. Qabxiin dhumaa waan manguddoonni lamaan jaan sirri dhaggeeffadha. Dubbii keessoo sirriitti dhaggeeffadha. Insidentalii yeroon biyya kana dhufe 2015 haa ta'u 2006 oosaa irratti peepariin dhiyeesse tokko ture waa'ee gandummaa ture. Wanni gaafsan na sodaachisa warras na sodaachisa. Waan dubbadhuu fi wanni sagalee qaqqabadhee waan tokko tokko ja'uun sanii wal qabata. Biyya jaaraa jirra, we are building a nation. Hedduu deemnee yeroo waggaa 50 dabre kana keessatti. But it's still fragile. It is still fragile. Ittiin taphachuun ta'u. Oromummaaf Oromiyaa jaarree jirra. Ammallee hin dhimmisa. Ammallee qilleensi hin seena. Sirriitti doon tiiksin hin diigama. Jaaruudhaaf waggaa 50 nutti fixe. Diiguudhaaf ji'a 5 nutti hin fixu. Keessattuu jaaruu wanni nu gargaare alagaadhaan gabroomaa waan turreef. Har'a sun jijjiirame jallaa keenyaan waan miidhamnuuf wal diiguudhaaf baay'ee laaffata. Baay'ee laaffata. Kanaaf carefully itti deemanii yaada osoo kaameraan jiraachuu baate
osoo manni dhimmisuu baate I have a lot to say about it. Kanaaf kunuunsa aarii namoota irraa qabdaniin, murnoota irraa qabdaniin, hogganoota irraa qabdaniin waan hin taane keessa akka hin seenne. Kontekstiin biyya sanii baay'ee jijjiiramee jira. Haalli biyyi sun, haalli siyaasaa, diinagdeef security biyya sanii akka malee jijjiiramee deemee jira. The nature of the state hunda caala yeroo ammaa deenjarii guddaa keessa jiranu. Qabsoo hoggaa eegallu garee biraa irratti qabsaa'aa turre. Taanee gabree biraattu dhaale. Ka amma dhufe garuu neechariin isteetii jijjiiramaa. Hariiroon saba keenyaatiif isteetii garuu kan diinummaa ta'e itti fufe. Ka amma jiru kanu garuu haalli amma jiru kun garuu carefully deemuu baannaan balaa hamaa nutti fida. Kanaaf akkuma waan obbo Ibsaanis jedhe, waan obbo Jeeluunis jedhe irra deebi'ee jedhuun barbaadu seriously fudhachuun barbaachisaadha jee namana. Gama keenyaan waan hin ta'a jennu akka paartiitti waan saba keenyaaf sablamoota biyya saniitiif ta'a jennu yaada isinii dhiyeessinee jirra. Yaada keessanis hin dhageenya. Akkuma guddoonni jedhanitti waan isin dhaga'uu qabdan isinitti himna. Isinis waan nu dhaga'uu qabdan nutti himtanii jirtan. Isinillee waan nu jenne kana galaati alanshaa. Nullee ka isin jettan kana walumaan alanshina. Dhumarratti wal taane bakka saba keenyaaf, uummata keenyaaf, sablamoota ta'utti akka ta'utti hojiitti hiina. Kanumaan jaa galatoomaa bakka kalatan dabarsa. Akkam jirtu? An gara kootiin imala galatoomaa kana har'uman xumuraa. Jawaar viizaa waan qabuuf bakka biraas deemuu danda'a. Hangoo hamma asitti na fiddu viizaan qabu. Kanaafan onnoo keenya jabeessee isinitti dubbadhee deemuu barbaada. Akkoo obbo Jeeluun sila kaasan waa sadiif deemna inneerra nuti. Tokkoffaa galatoomaa isiniin jechuudhaaf, lammaffaa immoo maal keessa jirraa jennee dhugaa walitti himnee deemuudhaaf. Sadaffaa immoo waan isin jettan dhaga'uu barbaanna. Komee keessan, hamee keessan, maal keessan illee dhaga'uu barbaanna. Gaaffiinis maaliinis akkasiin kaaftaniif. Galatoomaa yeroo jennu akka nuyi mana hidhaatii baanu nu qofa otoo hin taane nuyi fi namoonni osoo mirga isaaniif falmatanii mana hidhaatti darbaman akka isaan ba'anii fi namoota hedduutu keessatti gumaache. Isinis isaan keessaa tokkodha. Garuu isin dura namoonni dursanis jiru. Maatiin keenya nuyi akka namoota baay'ee keessanii ijoollee keenya yeroo isaan mana barumsaa dhaqan dhungannee dabtarii itti kenninee ciree nyaachifnee mana barumsaatti hin argine. Yeroo isaan dhufan akkamitti oolte jennee dabtara isaanii harkaa fuunee waan isaan nyaatan qopheessinee fi hin simanne. Ijoolleen keenya akkasitti guddatan. Dubartoonni ijoollee keenya guddisanii rakkoo kana keessa taa'anii guddisan. Kanaatiif galanni guddaan isaaniif ta'a. Dubartiin nama booddee hin jirtu taanaan situ kana rakkoo kana natti fide, situ nu beelesse, situ ijoollee beelesse, situ akkana rakkoo nutti fide jetti taanaan qabsoon achumaan dhaabbata. Abbaan manaa achumaan dadhaba. Achumaan harka kennata. Kanaaf qabsoo dhiirri geggeessu keessatti hundumaa dubartoota kan booddee jiran kun beekamaadha. Isaantu jabeessa, isaantu humnataa fi anutu ati manaa koo hin jirtu ta'eeti har'a iddoo kana hin jiraadhu hin ture. Hamilee koo eeggadhee iddoo kana hin jiraadhu hin ture. Utuu ijoolleen koo yeroo hin galu ati maal taawwariifte waan kana nu rakkannee akka ijoollee biraa uffata hin qabnu akkas hin taanu utuu isaan naan jedhan ta'e akkas utuu naan jedhani ani ijoollee koof jedhee qabsoodhaan an deebi'an ture. Ijoolleen koos akkas naan hin jenne galanni isaanii ta'a dhugaa isaa dubbachuudha. Maatii qabsaa'onni keessaa ba'anii maatii galateeffamuu qabudha. Kanaatiif asirratti
galata duraa isaanii kennuu barbaada. Isaaniin dursa garuu baay'een nu jiniinis nu duras mana hidhaa dhaqanii achitti safaniiru. Waaqayyoon galateeffachuun barbaachisaadha. Waaqayyootu nu gargaare, Waaqayyootu nu baase. Kanaatiif Waaqayyoof galanni haa ga'u jechuun barbaada. Abbootii amantii bakka tokko tokkotti komachaatiin dhufe ani maaliif hin argina mana hidhaa keessa teenye akkuma sila boleessi koo Tigraay dhufe sila akkuma inni dubbate abbootiin amantiin baay'een gaafa mootummaan duula geggeessu dura dhaabbatanii eebbisanii dhaqee rukutii dhaqee ajjeesii dhaqee akkana godhi jedhaniitu gallakkisan. Abbootiin amantii baay'een waa'ee nagaa yeroo dubbatan iyyuu maaliif waa'ee nagaa dubbattu jedhanii waldaa isaanii keessattis waan biraa labsaa turan. Garuu kan jilbeenfatanii nu kadhachaa turan waldaa isaanii keessatti sababii keenyaaf Waaqayyo duratti kan imimmaan isaanii buusaa turan gareedhaan mana isaanii keessatti kan nu kadhataa turan abbootiin amantii baay'een guguddoon jiru. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Du'aadhaan amantii biraadhaan musliimota keessaa yeroo hundaa du'aa'iidhaan nu bira dhaabbachaa kan turan yeroo sagadan hundumaa akka ajandaatti fudhatanii Waaqa biratti Rabbi biratti kan nu dhiyeessaa turan jiru. Kanaaf isaan galata guddaa qabu. Gar tokkoon innaa laalle Finfinneedhaatti immoo yoo fudhatanii የጀዋር መንፈስ jedhanii kan abaaran illee jiru. Waldaan itti abaaran illee jiru. የኦፊሳኒቲ ዘረኛ ከሚታኒ የዘረኝነት መንፈስ በኢየሱስ ስም kan jedhan illee hedduutu ture. Isaaniin alammoo nami Waaqayyoon qabatanii immoo yaa Waaqayyo ati dhugaa baasi kan jedhan immoo jiru. Waaqayyo dhugaa sana argee nu baaseera. Waaqayyoof galanna ta'u. Dhugaa abbootii amantii akkasiis qabna. Kijibdoota sobdoota akkuma qabnu abbootii amantii dhugaa dubbatan dhugaa isaaniif saba isaaniif sabaaf Waaqa gidduu goranii kan walitti araarsan kan walitti fidan waa'ee saba isaanii kan boo'an jiru har'allee. Isaaniifis galanni hin ta'a. Itti aansee abokaatota keenyan galateeffachuu barbaada. Sababii guyyaa har'aa isa dhumaati waan ta'eefan hunduma isaanii galateeffachuu barbaade yeroo isinitti fudhachuudhaaf abokaatowwan keenya biyya sana keessatti abokaatoo ta'uun baay'ee namatti ulfaata. Baay'ee ulfaata. Konkolaataan isaanii baay'een cabeera. Reebamaniiru, maal ta'aniiru, ayyama isaanii hirkaa fudhataniiru, baay'een isaanii gidira keessa seenaniiru. Nami akka Abdul Jabbaar Hussein Faammoo lubbuu isaanii iyyuu dhabaniiru. Kanaaf abokaatoowwan keenya nu bira dhaabbatanii hojii salphaa miti hojii isaan hojjetan. Lubbuu isaaniitti murteessanii ijoollee isaaniitti murteessaniiti kan isaan nu bira dhaabbatan. Mana hidhaa keessa yoo nu gaafachuu yoo dhufani beekaadhuma sa'aatii 2 sa'aatii 3 aduu keessa isaan dhaabu. Akka isaan hojiin hojjennu godhu bakka biraatti akka isaan hojiin hojjennu. Guyyaa guutuu achi teessisaa oolaniitu yeroo biraa beellami darbeera Faammootti jedhu mana murtee fa'ee fakkeenyaatiif. Akka isaan abdii kutatanii hojii biraa akka isaan hin hojjenneef. Kanaaf abokaatonni keenya dhugaamattu sabboontota Oromoo Waaqayyo Oromoof kaaseedha. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Hakiimota keenyas yoo fudhattan hakiimota ajaa'ibaa Rabbi nuuf kenne. Oromoon gartuu professionally isheen ittiin boontu tokko yoo jiraate gartuu hakiimotaati. The medical professionals. Dhugaadhumatti ani hidhaa koo yeroo dheeraa keessatti kanan arge kan akka gartuu hakiimota jabaa hin agarre. Hakiimota keenya lafa nami kufetti lafa nami madaa'etti dhoksaadhaan dhaqanii yaaluu dhaqanii akkamu dhaqanii maal godhu mana yaalaa yoo dhaqanii gargaaru. Mana hidhaatti dhaqanii gargaaru, hospitaalatti gargaaru, bilbilanii hin iyyaafatu, waan guddaa hojjetan. Hakiimonni keenya kaffaltii tokko malee hojii isaanii dhiisanii olii gadi deemaniitu waa funaannachuutuu danda'anii eenyummaa isaaniif jecha nu bira dhaabbatanii hamma dhumaatti nu gargaaraa turaniiru. Kanaatiif galata guddaatu isaaniif ta'a. Intaansee aktiivistoota keenya biyya kana keessa jiran tokkoon isaanii as hin jiran. Baay'ee nama gaddisiisa hin jiran garuu isinii wajjiniin dhaabbachaa turan beektu isinis isinii wajjiniin turan isin dursaa turan ba'anii iyyaa turan barreessaa turan lallabaa turan waan hundumaa gochaa turan akka har'a waan gatii hin qabnetti bira darbuu hin dandeenyu gatiin isaanii guddaadha.
nu bira dhaabbachaa turan. Kanaatiif silaatii maqaa isaaniituu dhoofne galateeffannee natti tola ture. Garuu hunduma isaaniis hin beektu. Galanni keenya garuu guddaadha isaaniif ammas taanaan galata qabu. Miidiyaaleen Oromoo hundumti isaanii yeroo nu hidhamne nu hidhaaf nu qofa otoo hin taane waa'ee uummata kanaa waa'ee Oromoo kana numa dubbatu numa lallabu warraallee numa haasa'u. Isin gatii itti kennuu dhiisuu dandeessu. Isaan garuu hin ta'e. Baay'een isaanii mindaadhaaf jedhanii hojjetu miti. Galiidhaaf jedhanii hojjetu miti. Waattiin argachuuf jedhanii miti. Garuu eenyummaa isaaniiti isaan dirqisiise. Inni tokko ni hidhama, inni tokko dhaqeetu bosona keessaa lolata, inni kaan immoo dippiloomaasiidhaan lola, inni kaan immoo miidiyaadhaan lola, inni kaan karaa biraa lola. Kanaatiif galata qabu jarri kun. Miidiyaaleen yeroo dhufan yeroo isaan isin gaafatan, yoo isaan gargaarsa isin gaafatan kennaa fi waan isin harka jiru tumsaa bira dhaabbadhaa. Yoo isaan dogoggoran gorsaa deebisaa. Walitti hin duulinaa, waliin jibbinaa. Tokko ol kaaftanii tokko gadi hin buusinaa. Miidiyaalee keessaa kunuunfadhaa. Miidiyaa otoo qabaanneeti gaarii ture. Tu baay'ee qabaanne ka amma qabnu nolo osoo qabaanneeti gaarii ture. Artistoonni keenya sirbi bulloo jedhu sun haga bakka biyya kana jijjiire quba qabdu miti. Otoo qabsoon kun gara 17 kana keessa Jawaar sirriitti ala ture. Ani yeroo sana achuma mana koo sanan ture. Caalaa Bultumeefa waan isaan hojjetan beektu miti. Namni hamma bucaa sanaa qabsoo Oromoo, sirba Oromoo, sirba qabsoo kan rivoolushinaayif godhee jiru. Har'a balaaleffannee dhiibnee maal goone sirriitti qabachuu dadhabne, kunuunfachuu dadhabne, yoo dogoggore deeffachuu dadhabne eessatti akka geessine hin argitu miti. Artistoota keenya kunuunfachuu nu barbaachisa. Bira dhaabbachuu nu barbaachisa. Galanni isaanii guddaadha. Dadhabanii akka artistoota warra biroo isinitti hin fakkaatin bakka itti shaakalan illee hin qaban. Nama isaaniitiif istuudiyoo illee hin qaban. Maallaqa illee hin qaban. Achitti shaakalaa oolanii galanii waan ittiin dhiqatanii waa afaan kaa'atanii bulan illee hin qaban baay'een isaanii. Kana keessa taa'anii hojjetu qabsoodha jedhanii. Afaan isaanii, eenyummaa isaanii, saba isaaniitiif jecha jechuudha. Kanaatiif qooda artistoonni keenya qabani baay'ee guddaadha. Galati guddaan isaaniif ta'a. Barreessitooti keenya waloowwan keenya walaloo meeqatu ba'a? Sirba meeqatu ba'a? Kitaaba meeqatu maxxanfama? Artiikilii meeqatu maxxanfama? Kun hundumtuu eenyummaa isaaf jecha warra godheen. Kanaatiif isaaniin hunduma isaanii galateeffachuun barbaada. Isin immoo daasporaa cabbii keessa teessanii, aduu keessa dhaabbattanii, hojii keessan dhiiftanii, maatii keessan dhiiftanii nu bira dhaabbachaa turtan. Bilbiltanii maatii keenya gaafachaa turtan. Yeroo maallaqa gaafatamtan maallaqa kennaa turtan. Waan gochuu dandeessan hundumaatiin nu bira dhaabbachaa turtan. Kanaatiif galanni keessan guddaadha. Fayyaa ta'a galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Ammallee akkuma kanatti itti fufa gaarummaan keessan itti haafuuf. Dhaaba Oromoo hundumaatiif gaarummaa agarsiisaa. Akkuma sila abbootiin keenya dubbatan dhaaba Oromoo dhufu hundumaatiif gaarummaa keessan agarsiisaa. Waliin caalchisinaa. Abalutu caala abaluun caaluun jedhina. Ka caalu rabbitu beeka. Ka milkaa'u waaqatu beeka. Isin ka dhufe hundumaa gargaara. Wal bira dhaabbadha. Waltumsaa hagaa walitti hin darbatina. Waliin abaarina. Feesbuukii irratti walitti hin barreessina. Maqaa waliin balleessina. Abaluu diina, abaluu maaloodha hin jedhina. Jechuma diina jedhuun fayyadamina. Saba keessaniif, lammii keessaniif diina jettanii maqaa waliin baasina. Kan irraati wal eeggadha. Yoo isinii ta'uu baate adeemsi isaa namni tokko isinii ta'uu dhiise maquma isaa dha'uu dhiisa. Yoo maallaqa ta'e maallaqatti hin kennina. Yoo isin waame yoo teessanii dhaggeeffattan gaariidha. Yoo dhaggeeffachuu baattanis baay'ee gaariidha. Lamaan isaas hin deemsisa. Garuu na baarina. Waliin abaarina, walitti hin duulina. Karaa sana qaawwinu seenaati. Waa'ee galataa kan waan irraa raawwadhaa. Warra biyya keessaa akka itti galateeffannu hin qabnu. Isaaniin akka kanatti teenyaa arguudhaaf hin dandeenyu. Yoo walitti biyyatti dhalanne keessatti akka kanatti wal ga'uu hin dandeenyu. Biyya kan keenya jennu keessatti
akka kanatti nagaadhaan tasgabbiidhaan taa'uu hin dandeenyu. Biyya ormaa keessatti garuu bilisummaadhaan teenya kunoo akka kana. Biyya akkasii akka dhufuuf sirna akkasii akka ijaaramuufidha kan nuti hawwinu, kan nuti qabsoonuuf kan ijaaruudhaaf. Garuu yeroo nutti fudhata numa milkoofna kan jedhu garuu abdii nan qaba. Inni lammataa akkuma dubbanne haala yeroo irratti wanta tokko wal quba qabaachisuudha. Haalli yeroo maal fakkaataa, maalirraa kaanee maalirra geenyee, maal argannee maal dhabnee isa jennu yoo gabaabsine ilaalleef yeroo dargii waa arganneerra fakkeenyaatiif lafa dhabne arganneerra. Qotee bulaan lafa argateera. Abbaa lafa isaa ta'eera gaafa sana. Yeroo dargii namaadha inni miti. Dargii namaadha inni miti. Warra fiiwudaalee hirkaa fuudhee warra lafa humnaan weeraree qabatee qawweedhaan weeraree hirkaa fuudhee qotee bulaaf kenneera dargiin. Achievmentii guddaadha moo waan salphaa miti. Ittaanii adda waa'ee mun gaafa dhufe moo maal arganne? Yoo xiqqaate naannoon Oromiyaadha jedhamu uumamteetti. Oromiyaan uumameera. Oromiyaan daangaan ishee asii ka'ee as ga'a. Afaan keessaniin hojjedha. Afaan keessaniin baradhaa jedhameera. Kun salphaa miti. Salphaa miti. Akkabittiin afaan kun afaan ittiin har'a haasofnu kun ittiin fayyadamnu kun hojiirra akka oolee kunoo warri waan sana keessatti qooda guddaa taphatan har'a nu gidduu jiru. Akkamiin halkaniif guyyaa akka hojjechiisan otoo seenaa isaa too beektaniitii gaarii ture. Tariitii namoonni itti dhiyaatan tokko gaaf tokko hin bartu ta'a. Waan salphaatti dhufe miti kun. Qabsoo guddaatu irratti geggeeffame, bu'aa guddaattis immoo irraa argame. Kanaaf sana arganneerra. Waggaa 4 kanatti immoo maal arganne? Waan arganne gaafa yaadu waan tokko hin arganne. Waa tokko arguun dhabeeyyan maal arganne waggaa 4 kana keessatti? Du'a ka waan nuyi arganne. Ajjeefamuudha ka maal arganne meenatti maa? Waggaa 4 kana keessatti nama afaan keenya dubbatu aangoo qabate eega jenneen booda maal arganne? Namni nutti himuu danda'u kan. Du'atu mana keenya deeme. Haati Oromoo boo'icha dhaabde. Dinagdee keenya guddate. Biyya keenya keessa nagaan jiraanne. Daangaa keenyatu weeraramuu hafee. Eenyummaa keenyaan arrabsamuu keenyatu oolee. Maal arganne meenatti maa? Wanti arganne wanti tokko hin jiru. Kanaaf waggaa arfanarraa gaafa dhufne deeggaraa maalu jara kana bira dhaabbadhaatti jechaa turre. Har'a garuu lakkii komee guddaa isinirraa qabnaa jenneetu komee keenya irratti kaasaa jirra jechuudha. Maaliif wanta deliver godhan waan kana nuun jedhan waan qabatamaa tokko hin jiru. Uummata biraa wajjiniin diinummaa nu horan walii keenya gidduutti diinummaa nu fidan. Biyya keenya keessatti nagaadhaan baanee galuu dadhabne. Ilmaan keenya utuujii keenya ilaaluu harka dugdatti hidhanii rasaasaan tumanii ajjeesuu jalqaban. Guyyaa saafaadhaan gaggaragalchanii waadanii akka foonni nama gubuu jalqaban. Mana qotee bulaa ibiddatti kaa'anii bira dhaabbatanii sirbuu jalqaban. Waan isaan qaban loon isaan wajjiniin jabbii utuu mana keessaa marrattuu wajjiniin gubuu jalqaban kan argine waggaa 4 kana keessatti. Kana bira dhaabbachuu hin danda'amu. Kun akka itti fufu gochuu hin danda'amu. Kana gochuu hin dandeenye. Kanaafi ammas qabsoon keenya itti fufa. Hiriirri keenya itti fufa, itti fufa. Hamma kun raawwatutti, hamma sirni tokko ijaaramutti qabsoon keenya ammallee itti fufa. Maaliif nama hiikame caala nama hidhaa jirutu caala. Baay'inaan ammayyuu isaantu caala. Dararaa kaleessaarra dararaa har'aatu caala. Iyyuma kaleessaarra iyyuma har'aatu caala. Namoota tokko duroomaniiru ta'a. Namoonni qubaan lakkaa'aman garuu uummati keenya bal'aan guyyaatti yeroo tokko nyaatee buluu dadhabeera. Biyyaatii warra xalaa isinitti barreessu warra bilbila isinitti bilbilu quba qabdu miti. Wanti tokko hin jiru biyya keessa. Rakkina duwwaadha. Namni buna bishaan akkasii tokko buusee isinitti kennuu danda'u hin jiru har'a. Iyyumni mataa irratti nu daraare. Daaraa taane biyyi keenya daaraa ta'e. Kana keessa jirra dhugaan isaa kanadha. Kanaafi maal gochuu qabna? Kun jijjiiramuu qaba. Tokkoffaa
lolli amma nurra jiru kun dhaabbachuu qaba. Lola nurraa dhaabuu qaba mootummaan. Nu ajjeesuu nurraa dhaabuu qaba. Ilmaan keenya hidhuu dhaabuu qaba. Isa hidhe immoo hiikuu qaba. Kana hin godhu taanaan hiriirri keessan itti fufuu qaba. Kana hin gootan taanaan Oromoo nuyi Oromoodhaaf hin jedhina. Kan waan isinitti himaa dhugaadha nuyi Oromoodhaaf hin jedhina. Jawaariif Baqqalaan mana hidhaati hiikamaniiru jettanii hiriira dhaabdu taanaan sirrii miti kun. Nu duwwaa miti Oromoon. Warri nu dura waggaa meeqa hidhame maaliif mana hidhaa keessatti gangalchu achitti? Maaliif ajjeesu ijoollee keenya nu biratti? Hamma kun dhaabbattutti kana bira dhaabbachuun hin dhaabdu taanaan mootummaa kanaa wajjin hin dhaabbattan jechuudha. Isa gargaaraa jirtu jechuudha. Isa tumsaa jirtu jechuudha. Namni fedha isaatiin godhu haa godhu. Garuu warri hin tumsinu mootummaa kana hin tumsinu warri jettan you have to take to the street again. Bahuu qabdu ammallee. Hiriira bahuu qabdu ammallee saba keessaniif. Sabi keessan dararaa isa caalu keessa jira sababii ta'eetiif jechuudha. Haalli yeroo kana fakkaata. Ejjennoo keenya ejjennoon kaafaa'u kaleessa ibsa bahe tokko warri miidiyaa hordoftan argitanii iddoo ta'e madaraka ibsa tokko baasee ture achi keessaati dhaabni tokko dhaaba keenyadha kaafaa'oodha. Ammallee kan nuti amanu nagaatti amanna nagaan bu'uu qaba kan nagaa dhume mootummaadha mootummaan lola dhaabuu qaba. Lola bakka hundumaatti labsee jiru kana dhaabuu qaba. Komishinii nagaa fi maaloo jedhu kana komishinii bilisaa ijaaruu qaba. Yookaan internationally lola kana dhaabuu duwwaatu hin taane akkuma sila dubbatame ibsa kana keessattis ibsa kaleessa dhaabni keenya dhaaboota biroo wajjiniin walitti dabalee baasee wajjiniin isa akkuma keessatti akkuma mul'atu yakka hamba ammaatti hojjetamanii fi international investigation must be conducted. Ta'uu qaba kun. Namni yakke asiiti Amaaraa ajjeesu, asiiti Oromoo ajjeesu, asiiti Tigree fixu. Kana hundumaa hojjetee harka kooti ani nama hin tuqne jedhee harka isaa dhiqatee namni deemuu danda'u jiru. Seeratti dhiyaachuu danda'u qaba. Seeratti dhiyaachuu qaba. Namni nama ajjeese gosa kamiisa ta'u saba kamiisa ta'u namni nama ajjeese seeratti dhiyaachuu qaba. Namni jumlaadhaan nama fixe seeratti dhiyaachuu qaba. Kana yoo goonu yoo ta'e sirni kana godhu hin dhufu yoo ta'e sirna kana jala dhaabbachuun tumsarraa dhaabuun barbaachisaadha. Kanaaf kana caalaa waan baay'ee hin jennu gaaffilee hedduu akkasiin qabdan hin amanna amma yerootti yaada keessan dhaggeeffannuudha yaadi keessan daayivarsii akka ta'uun amana. Dura nama kaa'anii abaloo balufaa akka isaanii jenne abdiin qaba akkasumatti miti abbuma argitan irraa fuutu dura waa qopheessitanii akkam fuune jechuu kooti yoo kana ta'e nutu fuudha asiiti yonnoo maaliif iddoo tokko tokkotti wanta akkasiisu waan jiruuf jechuudha. Kanaaf daayivarsiitii yaada barbaanna nuti nama nu deggeru nama nu sossobu duwwarraa waa dhageenye abaluu koo nuun jedhanii akka deeman hin barbaannu. Say what you have to say. Waan jechuu dandeessa jedha. Komee qabdan kaasaa. Waan nu komattanis kaasaa. Waan keessaa waan fooyyeffannu hin fudhannaa. Waan dandeenyu hin deebisna. Waan hin dandeenye immoo hin dhiifna. Nuyi maleekaa miti, nuyi jinniis miti, sheexanas miti, namaadha. Kanaaf yoo badii qabaanne hin sirreeffannaa. Yoo hin qabnu yoo ta'e immoo isinirraatii barannaa jechuudha. Kanaatiif nuyi xumuranneerraa gaaffii keessan adaraa keessan gaaffii yeroo gaafattan ibsan kennina. Ibsan kennina. Kun maal inni maa kana ta'ee yoo kana godhee jedhaati nu gaafadha. Ibsaa fi mammaaksaa fi maaloo waan adda addaa nu gabaabsaa adaraa keessan. Maaliif dhagaa turree dhufne ibsa baay'ee nu barbaachisu gaaffii keessan just to the point waan nu godhati nu gaafadha. Obbo Baqqalaa Garbaa baay'ee
galateeffannaa amma isaanuu jedhaniiru dura abbaan koo maal naan jedha bara dargii dirjitawii siraa waan jedhamu jiru jedhan akka isaan jedhan qopheessanii isa gaafachiisan yookiin immoo isa filachiisan sanan goonuu isinumatu filataa achi goona. Garuu sana dura waan tokko jechuun barbaada. Obbo Baqqalaa Garbaa baay'ee beeku gaaf tokkoon bakka mana seenaatarii tokko geesseen akkuma mana dhaabaanii dhufanitti maal jedhu yeroo sana namicha gargaaruun nurra jira. Amma haaraa jalqabee biirokraasiin maal seekuritii kan qabatee jiru isaan duraanii gargaaramuutu irra jira gargaaruutu irra jira jedhee kadhata ture duuba isaa irratti jechaadha warra seenaa soorratti warra Ameerikaa dhufe isa kanidhe isa nama gargaaramu jedhaa labsaa ture Abiy Ahmed duuba irraanidhe Jawaar Mohammed hin beektu otoo inni lammaa fa'aa gargaarraa biyyi fa'aa gargaarra jedhuu baatee isa biyyaa dhiisii inni alaallu nutumtuu baanee harkaan kenninuufi turre miti namoota asiin ga'e namoota nama kana asiin ga'e lammaarraa jalqabee baay'ee obboleessa taa'umsa isaarraa ka'ee kenne fa'aa ari'e so sanuma yaadachiisuun barbaada. Obbo Baqqalaa Garbaa baay'ee galatoome ijoolleen keessatti darbanii advocacy gochaa jiru ijoollee kanaafis situ achi geesse waan ta'eef baay'ee galatoomi siin jechuu barbaada. Kanatti aansee amma gara gaaffiitti deebina garuu sana dura abdiin fa'aa akka fundraisingii wayii barbaachisaa jedhaniiru akka daqiiqaa 10 wayii ayyamaa fi jidduutti about 10 minutes fundraisingii ta'a sana booda isaanumatu filata namoota gaaffii godhanii garuu seerumaan deemna namootni filatamanii booda akkuma jedhame daqiiqaa 2 qofa gaaffii qofa gootu gara abdiitti dabarsaa galatooma.